oduu oowwitu dirooni Israa'el jabdu jechuudhaan qabdu ganama kana haaloo dhabaana aleellaa ede Iraan irra raawwattee haaloo irraa baanettee gara Iraanichi ergite qeerroon jajjabeen Iraan qat gooteetuma lafatti dhaggoote odoo isaan jechuudha ergine dhooyte as deebiti jaanii eeganiiti tiifuma keessatti jechuudha dirooniin zaa akkana ammaan tana nutti as ergamte kun lafa buutee jirti yaanii kaameraan viidiyoo waraabaa agarsiisan ummata mataan oowwee jira karayyuun injifannoo yeroo hunda hawarra rabbitti hirkatee loluuti bismillah jee egalee Allahu akbar jee jechuudha kanaan goolawu dhiiroo ummanni Israa'el kuni zulmi nuti ummata Falastiin irratti raawwanneetu ertee miti humna nuti guddoodha jabdu yednee in eeginiin akkanatti nu walaaku jira jaanii yaadanii hin beekanii hanga ammaan tana yaadutti hin jiranii bucceen garaa keessa ka'uudhaan ammaan tana Ameerikaa Tiraambii fi jechuudha mootummaan Israa'el akka malee jechuudha waliin haasawaa jiran jaan ibsa baasuudhaaf jabeen tapha itti beeyti sesseeqaatuma ibsa isaaniitis eegaatuma ibsa isaan baasaniis isaan hojumaan jechuudha harkaa fashaleessan hojii tola ooltummaa akka gaariitti jechuudha hojjechaa jiraniif atti aansuudhaan mootummaan Iraan qabsooni eegalle malee hin xumurre jechuudhaan ammaan tana dubbatee jira xumurri yookaan goolabbiin guyyaadhaa hin beekamtu jechuudhaanis ibsee jira jechuudha qabsoo guutumattu ni eegalle malee hin xumurre jee jira odeeffannoo biraatti kan goolitti deemnutti sheer godhuudhaan facaasa. Assalamu alaikum. Injifannoon ka warra garteemi haqaa loluuti.